namni sagalee teenya tana dhageessan ummata keessaniif dirmadhaa bira dhaabbadhaa yusur akhaaka zaaliman oo mazluuman obboleessa kee yoo nama miidhallee irraa qabda yoo namni isa miidhallee ni tumsitaaf arra namni islaamummaa qabu namni oromummaa qabu namni namummaa qabu namni nama ilmi namaa nama ilmaan babbareedaa egeree biyya fayyadu kana akkana rasaasaa waadamee asi ganna qabee guyyaarraa ruuheen isaanii baatu bakkatti du'ee namni hin beekne waraabeessi nyaatu namni sagalee teenya tana dhageessan akka dirmattaniif. Zulmiin hanguma gizee nama dhibdi malee nama dhaabbatti inshaallah. Biyyi keenya mana keessanii miti asumarraa ka'a biyyi keessan Oromiyaadha jedhan. Egaan akkuma beekamu hawaasa keenya ummata keenya diinaan weeraramee qe'ee isaa irraa buqqaafamuudhaaf ari'amee qe'ee isaatti ajjeefamaa qe'ee isaatti tumamaa qe'ee isaatti rasaasaan rukutameen ilaaluudhaaf yeroo ammaa kana Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa kan gara magaalaa Adaamaatti deemuu jira. Guyyaa har'aa kan wajjin imallu pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamaa waliigala Oromiyaadha kan ta'an Sheek Jamaal Muusaa Jiloo, Dr. Muhammad Barreessaa waliigala mana maree dhimma Islaamaa naannoo Oromiyaadha. Akkasuma sheeka keenya Sheek Jamaal Aliyyi Abdullah itti gaafatamaa hajjii fi umraa Oromiyaadha kan ta'a wajjin garas kan imallu ta'a haga dhumaatti wajjin deema jechaatiin inni biraa ammoo majlisni keenya majlisni Oromiyaadha guyyaa har'aa qarshii 100 harkatti qabatee asitti imalaa jira nu wajjin turtii gaarii. وهند دورا بقرب بسنام بسه بقرب بلبو تيسنام بسه رب سنا عافيو رب سنا عافيو بلين كينيا ورا سنر راوري جمي جما آخرات يمس درجة شهيد ما ربي أخنو في أبشرا مدى تيسن مدى رجاء قبض تقويا كأما رجاء سنيبات رب سني أقولو اسم برجر أبشرا دعائنيس وامرانو اسم مد جرا فياد أنما سر به رب سنا تاسسو ظلمين هنگما گزي نما ديب دمل نو دابتي ان شاء الله ربي سنا فيجو مداتي سمدا هنا ربي اقولو خدو يا رب رحمتها اقولو ربي ورا شهيدي خيست ربي ها كتبو وني غباب دون جو بربانو جولي ببريدو بسيلي اغريبو تبيتنا اف ابجي تاتو ظلمي دانا كانت رساسا يرو نمني رمضان سومنا تمرا فروتي اسار رساستي فراني وني حواس خينيا خسجلي تيجي تنا تجاوون دانجنو وبليين كيسان ومني كيسان لوني كيسان ومني إسلاما رساسة فراجرني ركوب الجودة الرجاء جرا نمني ربين خراجر جارود عيسى دي سي خطايتك أبوس خكابينك أبوس خيادك أبوس منقدم بياتيس علماء بياتيس مجلس نينيس أكو مجروتي نمني بياتنا خيس جراتن هندي ديجا إلمان إسلاما خكجرنك أمجرو خنا ummata rasaasa waadamaa jiru kana akka dhaqqabdan akka sagalee taataniif namni arraan tana as gahe hadu'es ni awwaalama hachi du'e waraabeessaan nyaachaa jira hamadaawees ka as dhufe ni wallaanama hachi jiru madaasaniin du'aa jira namni as dhufe dandamate bakki amma jirru tun Adaamaadha nama 25 as jira nu as dhaabbatu nama tokko du'e asii baasanii namni sagalee teenya tana dhageessan ummata keessaniif dirmadhaa bira dhaabbadhaa unsur akhaaka zaaliman oo mazluuman obboleessa kee yoo nama miidhallee irraa qabda yoo namni isa miidhallee ni tumsitaaf arra namni islaamummaa qabu namni oromummaa qabu namni namummaa qabu namni nama ilmi namaa nama ilmaan babbareedaa egeree biyya fayyadu kana akkana rasaasaa waadamee asi ganna qabee guyyaarraa ruuheen isaanii baatu bakkatti du'e namni hin beekne waraabeessi nyaatu namni sagalee teenya tana dhageessan akka dirmattaniif oduu miti wanti tun harkaa dhugaati ijoollee babbareedduu bisileetan irra dhaabbannee agarree onneen teenya nu dadhabde kaan cabee kaan harki cabee kaan miilli cabee kaan rasaasni lamaa keessa jira kaan du'ee amma asii baasan namni namummaa qabu namni islaamummaa qabu namni oromummaan qabaju arra namni walloo biran dhaabbanne islaamummaa waan jennu hin beeku namni
arra walloo biran dhaabbanne oromummaa isaa waan jennu hin beeknu. Namni arra uummata kana biran dhaabbanne namummaa isaatillee waan jennu hin beeknu. Anan ganarra waan hin jedhu qabu hanganumaan ja'a. Rabbi madaa heenaa isin haa godhu. Sanuma bafatanii tuma nu fixuu jiran maaltu jira. Rabbuma bira rabbumatti jiran. Ka'umsi amma haarawaa ka'e kun maalirraa hiikame? Maal oromummaa malee maaliif biyyumarraa sin basin biyyumarraa biyya gadhiisaa kan biraa maaltu jira. Mana qorqoorroodhaa buqqisanii gurguratuu jiranii mana gubuu jiranii. Ooma keenya halaaluma keenyaaf waan dhumuu jira. Biyyumarraa isin baafnaa jedhan biyyi keenya keessanii miti jedhan. Biyyi keenya malee keessanii miti asumarraa ka'a biyyi keessan Oromiyaadhaa jedhan. Kanuma yaadni isaanii wanni biraa hin jiru wanni bakatee hin jiru. Diinni Ramadaana wanni eegamuuf akka namni lallaafee akka isaan hin lolleefi namni naa dabataa miti humnaan qabu achirratti Ramadaanni isin gargaaraa miti. Achirratti lollee fitnaaf mootummaan gaatiin qubaasaatiin silaa waan kan rabbiiti akka nurraa dhaabuu barbaanna. Uummanni Oromoo gaa silaa nu gargaarumatti jiran rabbi isaan haa gargaaru. Isin kun nu cinaa dhaabbatutti jirtanii rabbi isin haa dhaabbatu.